በ10 ሰከንድ ውስጥ 1 ሚሊዮን ብር ማጣትም ማግኘትም Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu maatii waatiin alaamanni isaa namni hunduu nagaa jechaa qophii keenya guyyaa irraa kanas isinii qabannee dhiyaanneerra hanga xumura qophii keenyaatti immoo akka nu waliin turtan abdii guddaan qaba. Hundumtuu Apriilii 25 jechaa walitti dhaadachaa kan ture keessattuu niqaata hilliinaa fi akkasumas Joonii Jujussuun guyyaa kaleessaa galgala sagantaa addaatu ture. Kanuma wal qabatee egaa Jooniin kanarratti injifannoo fudhachuu danda'eera yookaan injifachuu ni danda'eera. Akkuma jedhee raawundii tokkoffaa keessatti akka injifatedha odeessi nuti qabnu. Akkuma jedhee ture raawundii tokkoffaa keessatti akka inni xumuredha kan odeeffanne. Egaa kanuma wal qabatee kanaan dura maal waliin jechaa turanii daqiiqaan gamii yeroo hangamii wantoota jedhan immoo waliin ilaaluu dandeenya. Egaa asitti wantoota naagalan keessaa tokko Jooniin yeroo hundumaa wanta inni jedhu tokko jiraata. Itoophiyaa keessatti maastariin koo yoo dhufee namoonni ala humtunan injifatu jechuudhaan yeroo yerootti dubbata. Egaa innis kallattiin ittiin faayit godhe yookaan immoo karaa jujitsuutiin jechuudha. Namoonni isa dorgomuudhaaf qabaatanis isa kana keessatti dandeettii adda warreen qaban waggoota dheeraadhaaf hubannoo waa'ee kana warreen qabanidha malee leenjii ji'oota muraasaatiin niqaata hilliinaan dorgome akka immoo durayyuu wantoonni tokko tokkoon beekamu. Kanuma wal qabatee egaa yeroo ammaa kanatti injifannoo qarshii miiliyoona tokkoo fi akkasumas immoo egaa kanuma irratti Joon Daani'eel niqaata hilliinaa jedhee qarshii miiliyoona tokko qabsiisuun isaan yaadatama. Kana Joon Daani'eelis daqiiqaa tokko waan hin guunne keessatti qarshii miiliyoona tokko luus godhe jechuudha. Egaa isinoo gama keessaniin akkamitti ilaaltan? Wantoota kaleessa turan keessaa irra caalatti wantoota ani baay'ee jaaladhu loltoota kan turanii yookaan immoo Ermiyaasii fi Masfin hundumti keessaniyyuu Saajin Masfinii fi Konistaabil Ermiyaas yoon dogongoruu baadhe haala isaan isteejii irratti perform godhan yeroo wal faayitii isaanii jalqaban haala ittiin nagaa wal gaafatan ergaa injifannoo obboleessisaa tokkos injifatee haalli inni ittiin keessummeesse keessattiyyuu miilitariidhaaf kabajaa akka qabaannu wantoota nama agarsiisanidha. Haala isaan ittiin wal keessummeessaa turanii inni injifates inni injifatames hanga xumuraatti wal bukkee dhaabatanii hundumtuu yeroo wal jajjabeessan maatii walii waamanii yeroo wal haammatan akka obbolaatti yeroo jaalala walitti agarsiisanidha kan ture. Sagantaa guyyaa kaleessaa keessaa keessattiyyuu kan miira garaa nama nyaatu keessattiyyuu miira namummaa keessattiyyuu miira miilitarii isa sirrii kan agarru kan taasisan isaanidha. Egaa asumaan wanti isiniin jechuu barbaadu wanti bira hin gaafne kamiyyuu jiru dhaadannoo guyyoota danuu dhaadannoo ji'oota danuutiin booddee karaa miidiyaa hawaasaa kanaan dhiibbaa gurguddaa erga uumaniin booddee guyyaa kaleessaa akkuma argitan seenaan hojjetamuu danda'eera. Irra caalatti garuu as keessatti wanti nuti hubachuu qabnu Itoophiyaa keessatti shaampiyoonshiippiin akkasii dhaabbachuun isaa wantoota gurguddaadha. Keessattuu dargaggoota mana ispoortii gara boodii biildarii booksiingii irratti hojjetaniif carraa gurguddaadha kan uumu. Kan ammoo qaamonni qopheessan hundumtiyyuu waan kana itti yaadanii itti gaafatamummaa fudhatanii waan qopheessan fakkaata. Kanaanis immoo galateeffamuudha kan qabani. Sababni isaa biyyoota keenya keessatti yeroo ammaa kanatti wantoonni danuun jijjiiramaa jiru. Iddootti dargaggoonni tapha kubbaa miilaas ta'ee wantoota garaagaraatti dabarsanii jira. Kanumaan wal qabatee iddootti ispoortii kana hojjetanii fi erga ispoortii kana hojjetanii immoo iddootti dorgommiisaa argatanii jiru taanaan bu'aan qabu. Garuu iddoon akkasii qophaa'uun isaa baay'ee bareedaadha. Keessattuu wanti kun immoo raawundiidha waggaa waggaadhaan osoo itti fufee namoonni danuun shaampiyoona isaa ta'uudhaaf sirriitti of qopheessuu sirriitti of irratti hojjechuu danda'u. Kun egaa hojii bareeda akka ta'een asumaan dubbachuu barbaada. Egaa guyyaa kaleessaa namoonni deeggaraa turtanis namoonni mormaa turtanis namoonni immoo achi dhaqxanii haala hundumaa ilaaltanis baga gammaddanii wantoonni akkanaa biyya keenyaaf opportunity biraa qabatanii dhufu dhimma kanuma irratti immoo wanti isiniin jechuu barbaadu dhimma qaaluu putikii wal qabatee odeeffannoo tokko laallee በሚመለከት እጅግ አሳዛኝ መረጃ ልነግራችሁ ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው 1 ሚሊዮን ፎሎወር የገባው የቃሉ ፑቲክ የኢንስታግራም አካውንት የራሱ የቃሉ አይደለም የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። ጉዳዩ ከሚገመተው በላይ እጅግ አሳዛኝ ነው። አብዱልፈታህ መሐመድ የተባለ ግለሰብ ቃሉ በቲክቶክ የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች ዳውንሎድ እያደረገ በቃሉ ስም በከፈተው የኢንስታግራም ገጽ ላይ ሲለቅ ቆይቷል። አካውንቱ 1 ሚሊዮን ፎሎወር ሲገባለት
በማለት ግለሰቡ ማንነቱን በይፋ ፌስቡክ ላይ ገልጾ ከፈለክ እሸጥልሃለሁ እያለ ቃሉን በግልጽ እየተገዳደረው ይገኛል። ታዋቂ ሰዎችና ሴሌብሪቲዎች ለቃሉ ፑቲክ መልእክት ቢልኩለትም እስካሁን ምንም ምላሽ አለመስጠቱና ቃሉ ፑቲክ ለመልእክቶቹ ምላሽ እየሰጠ አይደለም የሚለው መረጃ መሰማቱ ደግሞ ጉዳዩን ወደ እውነታው ያስጠገዋል። በተቃራኒው ደግሞ ቃሉ የመጀመሪያዎቹን የቲክቶክ ቪዲዮዎች በሚለቅ ሰዓት አንድ አስተያየት ሰጪ ኢንስታግራም ላይ ፖስት አድርግ ሲለው አድርግ ያለው በማለት ምላሽ መስጠቱ ላለመሰረቁ ትንሽ ተስፋን ይሰጣል። ሆኖም ግን አብዱል ፈታህ እንደሚለው ከሆነ ይህ በሀገር ተሰጦ ላይ የተፈጸመ ትልቅ ክህደት ነው። ይህ ቪዲዮ ቃሉ ፑቲክ ጋር እንዲደርስ ሼር አድርጉት። መንግስትም በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንዲገባ ሁላችሁም ድምጻችሁን እንድታሰሙ እጠይቃችኋለሁ። በዚህ ጉዳይ እናንተ ቃሉ ፑቲክ አካውንት ተሰርቋል፣ ኢንስታግራሙን ሌላ ሰው ነው የሚጠቀምበት እያላችሁ ለተጨነቃችሁ ይህ መረጃ ሐሰት መሆኑን ልንገራችሁ። በፌስቡክ አንዳንድ ሰዎች እውቅናን ይሁን ሌላ ነገር ፍለጋ እንደምትመለከቱት ይህንን አካውንት እኔ ነኝ ከቲክቶክ እየወሰድኩም ለቀቄ 1 ሚሊዮን ያስገባው ቃሉ ፑቲክ ቲክቶክ እንጂ ኢንስታግራም አካውንት የለም ሲሉ፣ ነገር ግን ይህ ፍጹም ሐሰት መሆኑን ቃሉ ፑቲክም ታዲያ የራሱ የኢንስታግራም አካውንት መሆኑን ማስረጃ ላሳያችሁ ነው። አድምጡኝ። ምሳሌ ያክል አሁን ከ40 ደቂቃ በፊት ኢንስታግራም ላይ እንደምትመለከቱት ቀድሞ ይህንን የምትመለከቱትን ቆንጆ ቪዲዮ ለቆልናል። ከዛ በመቀጠል ታዲያ ከ40 ደቂቃ በኋላ ቆይታ ማለት ነው እዚህ ጋር ከታች የምትመለከቱት ከ4 ደቂቃ በፊትም ይህንን ቪዲዮ ራሱ ቲክቶክ ላይ ለቆታል ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ የለቀቀው ይህንን ቪዲዮ ኢንስታግራም ላይ ነው። ራሱ ክሬት ያደረገውን ቪዲዮ ቀድሞ ኢንስታግራም ላይ ይለቃል፣ ከዛ ባለፈም ቲክቶክ ላይ ይለቃል ማለት ነው። ነገራችን ላይ ለተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ተቋማት ለሱ ኮመንት ለሚያደርጉለት ማለት ነው ምላሽ እየሰጠ አይደለም ብላችሁ ለተጨነቃችሁ ብዙ አትጨነቁ። ምክንያቱም ልጁ ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ እየመለሰላቸውና እየተነጋገረ እንደሆነ እኔም አንዳንድ መረጃዎችን እየሰማው እገኛለሁ። dhimmi Qaaluu Putik yerootti dubbii ijoo akka ta'ettidha kan itti fufaa jiru. Dhimma kana wal qabatee yeroo ammaa kanatti Instaagiraamiin isaa harka isaa keessaa ba'ee kan isaa miti wanti jedhamu soba akka ta'e Brook News akkuma amma ilaaltan dubbila Facebook irratti kan inni maxxanse kun apprii zafuulii yookaan immoo namoota odeeffannoo osoo hin qulqulleeffatiin dafanii wantoota tokko tokko hojjetan dafanii wantoota tokko tokko jedhaniif akka barumsa ta'uufidha. Anumtuu namni dhuunfaa kuni hangana namoota danuu biratti iskiriinshuutii tokkoon dhiibbaa uumuu erga danda'ee namoonni itti yaadanii seeraan pireedikteebilii isaa baasanii hojjetan immoo kana caala nama dogongorsu kana caala nama rifachiisuu danda'u odeeffannoowwan akkasiirraa of eeggadha jechuudhaaf akka hojjetedha kan inni dubbatu. Egaa akkuma ilaaltan Qaaluu Putik yeroo ammaa kanatti miliyoona tokko tuqaa tokko Instaagiraamii Itoophiyaa keessatti istoorii haaraa meed godhee seenee jira. Verify page malee mana miliyoonaa baay'een isaanii hin argine yaani hanga ammaatti. Kanuma irratti egaa mucaa ol deemaan kun garuu ji'oota waan hin darbine keessatti dhiibbaa uumee wantoota kana guyyaa 25 waan akkasii keessatti milkeessuu danda'e. Egaa yeroo hundumaa nutis wanti gochuu qabnu yoo jiraate namoota akkasitti dhiibbaa uumanii deeman akka biyyaatti yaannee dhiibbaa warra uuman duuba dhaabbannee waa'ee biyya keenya promote gochuu, waa'ee ijoollee sanii promote gochuu, waa'ee ijoollee sanii promote gochuu qofa osoo hin taane maanejmentiidhaan warri cimina qabdan maanejara isaa ta'uudhaan wantoota garaagaraa bilisaan gorsa adda addaa kennuudhaan nama jajjabeessuun boriif ijoolleen akkasii akka dhufan abdii guddaa toraa deema. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa isa kana fakkaata. Hanga xumura qophii keenyaatti waliin turtan hundumtiyyuu galatooma ulfaadhaa jecha mana keenya moo subscribe goone yoo ta'e subscribe gootanii akka nu hordoftan asumaan odeeffannoo dabalataaf guyyaa guyyaadhaan wantoota mudatan hundumaaf mana kana follow godhaatiin hordofaa. Bye bye.